Toni Daseeraati gara magaalaa guddittii Finfinnee malanii fi konkolaachistootni torbanoota muraasa as daandii irratti danqamuu isaanii dubbatu. Daandiin kun kaleessa banamee tajaajila deebisee kan eegale yoo ta'u, imaltootni fi konkolaachistootni BBC'n dubbise akka jedhanitti keellaa sakattinsaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamu erga dhaqqabaniin booda qaamolee nageenyaatiin danqamuu himu. የአማራ ክልል መንግስት እንግዲህ ነፃ ነው mootummaan naannoo Amaaraa daandiin kun bilisa jechuun erga ibsee booda imala eegalle sana booda Finfinnee seenuuf yeroo daandiin muraasni waafee sandaafaa geenyu namootni uffata humna addaa Oromiyaa uffatan nu dhaabsisanii nu buusanii nu sakatta'anii waraqaa eenyummaa Amaaraa kan qabatan gar tokkotti kan Finfinnee warra qabatan gara biraatti goraanuun jedhani ani isaan qabu kanaaf waraqaa eeyyama konkolaachisaa koon itti agarsiise kanan fudhadhu naan jedhe paaspoortii koos waraqaa eenyummaa waajjira koos itti kennan kunis hin ta'u naan jedhe waraqaan eenyummaa gandaanaaf hin kenname yeroo hin jedhu sunnan galchu jedhee na dide. Godina Shawaa Kaabaatti ittaanaan hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa obbo Salamoon Altaayyee rakkoon kun amma kan furame ta'us jalqaba maaliif uumamee kan jedhu irratti aanga'oota naannichaa waliin mari'achuu isaanii BBC'tti himaniiru. ከአዲስ አበባም ወደ ደሴ መስመር ዝግ ነው finfinneerraa gara Daseetti daandiin geessuu fi Daseetti gara Finfinneetti ni deemus cufaa ture. Kaleessa nutis kana mootummaa naannoo keenyaa fi ollaatti beeksisnee hawaasaas ga'ee rakkatu waliinis haasofnee kaleessa waree booda sa'aatii 12 irratti daandiin kun banamee tajaajila kennuu eegaleera. Maaliif cufame kan jedhu irratti aanga'oota waliin yeroo haasofnu hooggantoonni tokko mee adda baafnaa jedhu. Hooggansi erga waan akkanaa hin adeemsifamneef ajaja kennee booda ammoo miseensonni qaamolee nageenyaa naannicharra jiran ajaja isa kana dhiisanii ilaalcha qaama biroo adeemsisan immoo jiru. Bakka sana kan bulchu mootummaa naannoo Oromiyaa waan ta'eef wanta kana sakatta'ee akka sirreessuuf waliin mari'anneera. Kun hin ta'u taanaan immoo daandiin kun kan federaalaa waan ta'eef qaama nageenya federaalaan eegamuu qaba. Kanaaf kaleessa kana booda qaama daandii kana haala kamiinuu cufu kamuu irratti tarkaanfiin akka fudhatamu kan jedhu irratti walii galleerra. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti haati tokko daa'imman lakkuu qaamni isaanii walitti qabate dahan. Yuunivarsiitii Dambidolloo Inistituutii Fayyaa fi Yaala Barnoota Fayyaatti Ispeeshaalistii Ulfaa fi Yaala Gadameessaa kan ta'an Dr. Tsaggaayee Miidhagsaa haati kun guyyaa 4 dura tajaajila baqaqsanii yaaluun akka daa'imman kanneen da'an himan. Haala fayyaa daa'imman dhalatanii fi yaala isaanii irratti gaafadheera. Yaala baqaqsanii beeksisuutiin kan deessedha. Daa'imman kunis gosa lakkuu ta'anii walitti qabatanii kan dhalatanidha. Gosni lakkuu walitti qabatanii dhalatanii kun gosa hedduu ta'uu danda'u. Kan mataan isaanii yookaan lapheen isaanii yookaan immoo garaadhaan yookaan immoo dugdaa wal qabachuu danda'u. Kan immoo iddoo lamaa fi isaa waliinis wal qabachuu danda'u jechuudha. Inni kun garuu kaan irrayyuu qaamni isaanii guutuun isaanii wal qabate alaan alaalamu mataa isaanii qofatu adda adda jira. Qaamuma tokko ta'e jechuudha mormaa gadi. Qaamuma tokko ta'e morma lamaa fi mataa lama qofadha jechuudha. Alaallu kan mul'atu akkasittidha. Hayyee tole kun dahumsa irratti akkamiin deessistanii tarii akkas ta'uu jalqaba qorannoodha wanti barameeru jira ture? Hordoffii gaas ta'uu baatu hordoffii ulfaa qabdi ture. Kanaaf qorannoo altiraasawundii ilaalle irratti jechuudha. Kan ilaalle nuti yeroo isheen ji'a 9 geesseedha. Yeroo sanitti daa'imman lamaan baay'ee waan guddataniif walitti qabachuusaa shakkineemaa jechuudha. Maatiin kana baranii ture duratti himamee ture? Osoo hin ta'in dura itti himneera garuu egzaaktilii iddoo kamtuu wal qabatee kamitti adda ba'aa kan jedhu isaanis mariisisneetu limiteeshinii jirutti himne garuu walitti qabachuun isaanii akka jiru hubachuu. Haadharra miidhaan gaheeru hin jiru haalli fayyaa daa'imman dhalatanii hoo maalirra jira? Haadharra akkuma dubartoota isaan baqaqfatanii da'anii nagaa isheedha. Wanti addaa miidhamirra gahee hin jiru. Daa'immanis erga dhalatanii akka guyyaa afuraffaa irratti argamu oksijiin irra ta'anii daa'imman kan akka nama tokkootti moo akka daa'imman lamaattidha kan yaaliin kennamaafii jiru yookaan kan ilaalamu tiriit kan godhamu tajaajila baqaqsanii yaaluu jabaan yoo gaggeeffame adda baasuun ni danda'ama akkamiin ilaaltu akka ogeessaatti? Amma akka daa'ima lamaattidha yaalli kennamaafii kan jiru yaalli baqaqsanii adda baasuu kan danda'amu miti isaan kanaaf yaalli baqaqsanii adda isaan baasuu kan danda'amu nama lama ta'uu kan danda'an qaama hundaayyuu guutuu kan ta'e kophaatti kan qaban yoo ta'e qofadha. Isaan kun garuu akkuma isin jedhe miila lama qofa qabu. Qorannoowwan dabalataa sirriitti qaama kamtuu lama kamtu tokko kan jedhu adda baasuun barbaachisus garuu lakkuuleewwan akkasii kun adda baasuun wanta danda'amu miti. Tole oksijiinii kan barbaadanii fi argansuu irratti rakkoo waan jiruuf moo maaliif? Xiqqoo argansuu irratti rakkoon
waan jiruuf. Morma lamaa fi mataa akka qaban natti himtanii lamaanuu mataan isaanii fayyaa qabeessadha ni socho'aa yookaan gama ija isaanii miirri isaanii kan jiru fayyaa qabeessa. Qaamni hunduu ni socho'a ni bo'u sagalee ni dhageessisu warra kaanitti jechuudha. Yeroo bo'an tokko qofaatti moo aluma takka adduma addas akka nama lamaatti dabareenis akka nama lamaatti. Fuulduratti daa'imman kun akkanumatti guddatu jettanii yaaddu maaltu barbaachisa jettu yaali akkamii barbaachisa? Akkuma isin jedhe yaala addaa wanti barbaachisu hin jiru. Lakkoo walitti qabatanii danda'aman dhalatan kun yoo danda'ame egaa addaan baasuu ture. Isaan kun garuu waan addaan bahuu danda'an miti. Akkuma isaan kanaafis yaala barbaachisu kanuma isaanii kennamu sun kenname yoo carraan guddachuu jiraate ilaaluudha jechuudha. Tarii carraan guddachuu daa'imman akkasii yoo qabaatan tarii gama saayinsiittiinis yookaan taate kana dura beektanii yoo jiraate carraa deemuu socho'uu akkasii qabaachuu ni danda'u qaamni isaanii baachuu ni danda'a. Kan dhaabbatanii deemuu danda'an jiru kan hin jirres jiru taateen akkasii fakkeenyaaf biyya alaatti USA Minnesota keessatti lakkuuleen akkasii kan jiran ni jiru. Amma hospitaala keessan turu moo maatiin erga achi turtii isaanii fixanii fudhatanii gara mana isaaniitti galu maaltu yaadamee jira? Amma gaa daa'imman akkasii guddisuun humnaan qabeenyanis humni maatii baay'ee murteessaadha. Haala amma jiruun wanta akkasii maatiin kun kophaa isaanii waan danda'an miti. Yoo danda'ame dhaabbileen tola ooltonni qaamonni miti mootummaas ta'e mootummaa osoo gargaaranii bareeda ta'a jechuudha. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima Jarman opereeshinii waraanaa biyya Afrikaa Maalii keessatti gaggeessaa turte dhaabuu beeksifte. Ergama nagaa kabachiisaa UN'if odeeffannoo akka sassaabaniif loltoota 1,000 ta'an kaaba Maaliitti bobbaastee ture. Barreessaan kitaaba luqqisii seexanaa yookaan Satanic vs Salman Rushdie Niiwuorkitti osoo waltajjii irra jiru haleelame. Badhaasa kitaabota Buuker jedhamu kan injifate barreessaan kun sagantaa Instituutii Chaataakwaa jedhamu qopheessa irratti kallattiin osoo dubbataa jiru dhahame. Haleellaan buufata waraanaa qilleensarraa Raashiyaa Kireemiyaa keessa irra ga'e balalii humna qilleensaa biyyattiirra haalaan miidhaa geesseera jedhame. Ministeerri ittisaa Raashiyaa dhukaasa buufatichatti dhaqqabeen jeettota waraanaa 8 dhabuus himeera. Yuukireen galuu haleellichaaf itti gaafatamummaan fudhanne.